jalqaba qixxeeyyiin keenya maarree sagantaan itti aanee sinii dhiyaatu kana beektu laata maal? Do you know this? Me by myself, I don't know. Do you know, guys? Yes. So we're gonna know it together. And this program will be prepared for us by our beloved brothers, Mr. Hamza, Mr. Yahya, and then Mr. Hudhaifa. Please. Amilena Ganafi, Hamza, Hudhaifa, Miraj. Amilena Ganafi, kana beektu laata. kabajamtoota maanguddootaa fi keessummoota kabajamtoota hayyootaa fi maanguddoota keenya akkasumas kabajamtoota barattootaa fi maatii barattootaa hunda dura baga gammaddan baga gammaddan. Biluweel lubbu qabeeyyii lafarra jiran keessaa sagalee guddaa qabaachuun sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Sagaleen isaas hanga kiiloomeetira 1610 fagaatee deemuu danda'a. dheerina faana 800 hanga 100 kan qabaatu yoo ta'u kunis dheerina isaan dorgomaa kan hin qabne isa taasisa. akkasumas paawundii 400 41 kan ulfaatu yommuu ta'u ulfaatinni arraba isaa qofti ulfaatina arbaa wajjin wal qixaata. Dhagaan guddachuu danda'u akka jiru beektu laata? Maqaan dhagaa kanaa Trovant kan jedhamu yoo ta'u baadiyyaa xiqqoo Kosteet keessatti biyya Roomaaniyaa keessatti kan argamudha. Dhagaa kana kanneen irraa kan adda isa taasisu akkuma uumamtoota kaanii sadarkaa guddina agarsiisuu isaati. Kan isin ajaa'ibu immoo yeroo roobni roobu akkuma biqiltoota guddinni isaa daran saffisa. Waa'ee sammuu keenyaa kanneen kana hoo beektu laata? Sammuun namaa odeeffannoowwan dhugaa ta'an tiriliyoona 100 kuusuu danda'a. Namni tokko yoo du'e hanga daqiiqaa 7 odeeffannoowwan yookiin yaadannoo sammuu isaa keessa jiru bifa abjuutiin ni arga. Namni nuyi abjuu keessan arginu kamiyyuu dirqamaan nama ija keenyaan argine beeknu. Sammuun keenya ofii isaatii fuula yookiin suuraa nama haaraa tokko uumuu akka hin dandeenye hoo beektu? Aannan beeyladootaa keessaa kamirra jaallattu? Isa kamtu irra qaalawaa isinitti fakkaata? Antuuni aannan akka qabdu hoo beektu? Yoo qabaatte aannan ishee hoo akka dhugamu beektu? Eeyyanni aannan hantuutaa bishaan hamma xiqqaa fi pirootiinii hangaan guddaa ta'e qabdi. Kana malees coomaa fi humna kan aannan horii dachaa 4 caalu of keessaa akka qabu hoo beektu? Sababa kanaafis aannan hantuutaa baay'ee qaalawaa fi kan salphatti hin argamne. Aannan hantuutaa leetiriin tokko qofti doolaara Ameerikaa 25tti gurgurama. Namoonni 90 waan namni isaanii jedhu yoo isaaniif hin galle kolfa sobaa kolfa jedha qorannoon. Kana hoo beektu? Akkasumas parsantii 100 keessaa parsantii 11 namoota harka bitaa fayyadamanii. Itti aansuunis parsantii 100 keessaa parsantiin 21 namoota yeroo hirribaa ka'an siree isaanii nafanneen. Arbi bineensota hoosisan keessaa utaaluu akka hin dandeenye hoo beektu? Arbi waan hunda caalaa kanniisa akka sodaatu hoo beektu? Akka qorannoon saayinsii ibsutti arbii waggaa 50 hanga 75 yeroo tokko 80 olis ni jira. Nama Patrick Webster jedhamu lammii biyya Ingilizii ture. Namni kun yeroo baay'ee haxxiiffachuudhaan kitaaba The Guinness Book of the World Records irratti galmaa'uu isaa hoo beektu? Waggoota 35 guutuu turtii daqiiqaa 2 haxxifachaa kan ture yommuu ta'u Guyyaatti yoo xiqqaate yeroo 700 olii fi waggaa 35 keessatti miliyoona 7 ol haxxifateera. Maal kana qofaree kanarraa furamuus jecha doktoroota 60 ol bira deemuu isaa hoo beektu? biyyi Itoophiyaa baay'ina harroota qabaatuutiin sadarkaa tokkoffaa irratti kan beektu. Sunis baay'inni harroota miliyoona 7 ta'u beektu laata? Hamma ammaatti Itoophiyaa keessatti filannoon si'a 2 gaggeeffamuu isaa hoo beektu? Si'a 5 bara Haile Sillaasee, Si'a tokko bara Dargii, si'a 5 bara Aduwaayii, si'a 1 bara badhaadhinaa. Take it easy. garuu hamma ammaatti mootummaan aangoo filannoon aangoo yaabbees bu'ees hin jiru. Biyya Turkiyaa keessatti jaarraa 16ffaa fi 17ffaa keessatti
buna dhugi namni buna dhugee argame adabbii du'aatiin akka ajjeefamu beektu. Singapore keessatti hayyama namaatiin ala wifi nama tokko yoo fayyadamte hidhaa waggaa 3 fi qarshii doolaara Ameerikaa 20 South Africa yookiin Afrikaa kibbaa keessatti namtichi wayii dubartii 20 gudeeduudhaan mootummaa biyyattiitiin hidhaa waggaa 1,500 irratti murteesse. Biyyoota addunyaa keessa jiran keessaa biyyi xiqqoo Vatican City akka jedhamtu beektu. bal'ina lafa hektaara 44 qofa qabdi. Ajaab! Baay'inni uummata ishee nama 840 keessaa shamara 32 qofatu argama. Maal kana qofaree? Nuti addunyaa guddoo keessa jiraannu keessaa ardiilee torban keessa jiraannu keessatti biyyoota 195 akka argamu beektu. Akkasumas akka addunyaatti afaanota hanga 6,900tu addunyaa kanatti narra jira. Akkasumas amantiiwwan addunyaa kanarra jiran amantiiwwan 4,200 dhiyaatan addunyaa kanarratti argama. Beektuun keenya kan guyyaa hadhaatiif isinii qabannee dhiyaanne asuma irratti kan isinirraa gabaabsinsa. Waan nu dhaggeeffattaniif Galatoomaa baga gammanne baga gammadda. deeman. Is Galatoma, Amila, the Corona.